kan eegallu waraana kaabatiin waraanni kaabaatti maal akka ta'e kan waraana kaabaatti maal akka ta'edha kan isin gaafannu. So waraanni kaabaa kun ammallee akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun ammallee homaa hiikoo hin arganne yeroo dhiyoottis hiikoo waan argatu hin fakkaatu. Waraanichi ammallee akkuma duriitti jira. Akkuma duriitti babal'achaa jira. Amma har'a karaa dhiyaatiin xinnoo waan tasgabbaa'e fakkaata. Har'a karaa dhiyaatiin baay'ee agasii miti haga jedhamu yookiin akka yaadame ta'aa hin jiru karaa dhiyaatiin yeroodhaaf karaa saniin dhaabanii karaa bahaatiin waraanni kan gaggeeffamaa jiru. Har'a kanaanii gara raayyaa gara qobbootti gadi dhiyaatan jedhanii jiru. Gara qobbootti gadi dhiyaatanii zoobil kan jedhamu qabatanii jiru jedhama. Zoobil qabatanii egaa zoobil irraa gara babal'achaa akka jiranidha. Gara wallootti gara walloo kaabatti babal'achaa akka jiranidha kan dhagahame. Kuni maaliif akka ta'e haga ammaa ifa hin taane. Duraan kana gadhiisanii ba'anii amma immoo deebisanii kana qabachuun kuni maaliif akka ta'e namni beeke hin jiru. Maaliif akka kana godhanis hin beekamne haga ammaa. Garuu haala amma jiru kanaan kan fakkaachaa jiru waraanichi ammallee akka waraanni kun ammallee furmaata akka hin argatinii fi dafee furmaata argachuu baannaan ammallee waraanichi dhaabachuu akka hin dandeenye fi waraanichi babal'achuu akka danda'udha kan nutti agarsiisu. Tarii amma yoo waraana kana immediately ammatti dhaabuu baatanii amma yeroo waraanicha dhaaban yeroon ta'anii ammaan achi mari'atan yeroo kanaadha. Gurra waraanaa sana duuchatanii yeroo lakki nu gahee jira. Walajjeesnes wal waraannes arginee jirra. Waan hundumaayyuu arginee jirra. Kana caala darbuu hin qabnu jedhanii yeroon kakatanii walii dhiisanii achiin booda gara fuulduraatti deeman yeroo kana sana ta'uu baannaan yoomiyyuu biyyattiin sun nageenya argachuu hin dandeessu. Dhuguma qaamni biraa kan qaamni waan kana hin barbaanne jira. Araara kana kan hin barbaanne jira. Araara kana hin barbaadanii garuu dubbiin kun akkamitti akka xumuramu wanti isaan beekan hin jiru yookiin immoo wanti isaan ka'an hin jiru. Yeroo hunda waraanichi akka itti fufu barbaadu. Fakkeenyaaf liitonni Amaaraa kan isaan jedhanii waraanichi akka malee akka itti fufu barbaadu. Mootummaan loltuus haa ta'u nama hanga fixee achiin booda Tigraay keessa galee Tigraayitti nama ficcisiisee achiin booda tarii akka balleessuudha kan isaan barbaadanii. Kuni garuu furmaata ta'uu hin danda'u. Maaliif kana dura arganii jiru. Akka furmaata hin taane Tigraay keessa galanii caccabaniiti kan isaan ba'anii. Kanaaf bakka caccabanii ba'an kana keessatti ammas deebi'anii galuunii inumaayyuu kan itti cabee okkolu suniyyuu caalaa akka wareegamu gochuudhaa fi caalaa akka caccabu gochuudhaa fi kanaaf gara tokkoon kan isaan abdatanidha. Amma olaantummaa arganne kan jedhanii dirooniin galte saniini dirooniinis wanti addaa wanti jijjiireen jiru. Warri Tigraay otoo dirooniin isaan rakkisa ta'e loltuu isaanii gara dhihaatti geessuu ni danda'u. Fakkeenyaaf dirooniin akkuma isiniin jenne naannoo kiiloomeetira 200-300 akkas yoo deemtedha kan Chaayinaa kuniyyuu sanaan ala kan Turkii 200dha beekamaadha. Kanaafiyyuu baharraa Bishoofturraa hangi ishiin deemtu jira. Hangi ishiin hin deemne jira. Kanaafiyyuu yoo karaa main streetii kana yookiin immoo karaa guddaa
karaa asiin karaa bahaa kanaan illee yoo miite supply chain isaanii yoo attack goote gara bahaa gara dhiyaatti move gochuu ni danda'u humna isaanii. Kanaaf iyyuu hamma humna isaanii hamma tokko gara dhiyaatti gara Bahar Daaritti gara Gondaritti akka deeman godhanii achirraanii darraa galuudhaaf kiiloomeetira 20 isaan hafee darraa erga galaniin booda karaan sunii Oromiyaa galan jechuudha. Oromiyaa galanii jennaan seenanii jijjiirama. Kanaaf hamma tokko humna olaantummaa militarii hin fakkaatu Abiyyi kan ittiin mo'ate. Inni gara tokkoon waan gumaacha qaba malee isa dhumaa miti. Kanaaf Ameerikaa dhumti dirqisiistee duubatti deebisuu sanaadha. Inni guddaan faaktarii guddaa kan jechuu dandeenyu kan gumaacha guddaa jechuu dandeenyu. Yeroo kana godhan egaa erga Ameerikaan dirqisiistee duubatti deebistee amma deebitee Ameerikaanii Abiyyi Tigraay keessa galee callistee ni ilaalti jedhamee in ilaalamu. No fly zoonii naannoo sanitti labsitee jennaan achiin booda waraanni kun dhaabachuu qabaa jettee waraana kana international peacekeeperiin galuu qabaa, neetoon keessa galuu qabaa, siviiliyaanii protect gochuu qabu, waan baay'ee gochuun ni danda'ama. Kanaaf Abiyyitti ifatti himame. Warra kana akkamitti akka hubachiisuu danda'u hin beeknu garuu warra kana hubachiisuun barbaachisaadha. Haalli jiru waraana fi mijataa miti. Haalli jiru dinagdeen biyyattii waraana baachuu hin danda'u. Kana yeroo meeqa yeroo kumaatama jennee jira. Kanaafi kanarraa kan ka'e amma waraanichitti fufuu hin danda'u. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamanii amma araara buusuu baannaan waraanichi waan dhaabatu miti ammallee. Amma akka mul'achaa jirutti ammas waraanni xinnaatu malee akka durii sana tarii kutaa waraanatiin walitti bobbaasuun hin jiru malee waraanni akka malee deemaa jira. Waraanni kun Tigraay qofatti otoo hin ta'in naannoo Amaaraa qofatti otoo hin ta'in naannoo Oromiyaa keessattis akkasumatti deemaa jira. Kanaafi hundumaafiyyuu fala barbaadna jennaan amma hatattamaanii gara paarlaamaa waamanii paarlaamaa saniinii paarlaamaa saniinii waamicha gochuudha. Achiin booda jara lamaan diiliist godhanii achiin booda erga shororkeessummaa keessaa baasaniin booda marii wajjin jalqabuudha. Achi furmaata walii barbaaduudha waliin egaa'ii. Kanuma gara biraatiin har'aa dirooniin haleellaa geggeessitee jirti. Dirooniin naannoo Tigraayitti haleellaa geggeessitee jirti. Haala kanaanii namni 56 ajjeefamee jira. Namni 56 kan ajjeefame kun namni hedduun baqattoota jedhanii jiru. Baqattoota naannoo dhiya Tigraay irraa baqatanii gara Shireetti deemanidha. Isaan irratti kan haleellaan geggeeffame namni 42 ol madaa'e jedhanii jiru. Kun egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kunis mallattoodhuma waraanni ammallee akka hin dhaabatinidha. Mallattoodhuma waraanni geggeeffamaa akka jirudha. Kanaaf kun akkasitti itti fufee jennaan mallattoon araaraa wanti jedhamu hin jiru. Kun akkasumatti itti adeema. Kanumaan gara oduu itti aanutti deemna. Oduu itti aanuun oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin Jawaarii fi hidhamtoonni siyaasaa biroo marii biyyoolessaaf akka hiikaman akka marii biyyoolessaa akka hirmaatanii fi gadi dhiisne jedha Geediyooni. Egaa Geediyoon kana duraa isaayyuu kan dubbii xaxaa ture. Isaayyuu dubbii kuni kan tasuma akka hin hiikkanne gochaa ture. Kana jedhee sana jedhee akka abbaa alangaatti ifa egaa amma tokko haala dheengaddaa Abiyyi dubbachaa jiru kanaan Abiyyi kallattiin Geediyoonitti dubbachaa ture. Geediyooniin ministeerratti gaggeessitu ministeera abbaa alangaa jedhamu haqa takka kan hin beeknedha. Walumaa galatti egaa hundumaa Geediyoon arrabsee jira. Hoogganaa poolisii arrabsee jira. Kan
hoogganaa poolisii durumaayyuu walitti bu'anii jiru dammallaashanii kanaaf walitti dhiyeenyi isaanii baay'ee laafadha amma sadarkaa wal dubbisuu dhiisuu bira ga'aniiru. Sanaan alaa namni itti dubbate Maazaa Ashannaafiiti. Maazaanis sagalee dhokfatteerti waan ta'aa jiru kanatti gammachuu waan qabdu hin fakkaatu mana murtiiti. Kanaaf hundumaa qaama haqaa jedhamu kanaani maalitu isin gootanidha. Bakka baay'eetti namni calliseeti kan inni qabamaa jiru. Namni calliseeti kan hidhamaa jiru jedhee jira. Egaa namni calliseeti kan hidhamaa jiru, namni calliseeti kan walitti qabamaa jiru jedheeti achiin booda Geediyooniinis wanta ati gochaa jirtu sirrii miti. Ministeerri abbaan alangaa kuni wanti inni geggeessaa jiru, wanti inni gochaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maal jechuudha nama waggaa 70, waggaa 80 nama dhibee garaagaraa qabu mana hidhaatti guuruuni. Akkasumas nama keessaa filatanii nama qabeenya qaba jedhanii ati kanaadha jedhanii callisanii hidhuun kuni maal jechuudha. Kuni achi irraa nyaachuudha malee malaammaltummaadhaaf malee wanta biraatiif miti. Namoota kana hidhanii achiin booda qarshii agasii fidi jedhanii sana godhuu jedhee dubbateera. Egaa kana jechuun Geediyoon gara tokkoon hojii kee hojjechaa hin jirtu jechuudha kallattiin itti himuudha. Kanarraan kan rifatee sanaan alas amma jeequmsa warri iliitiin Amaaraa kun uumaa jiru kana tasgabbeessuudhaaf jecha Geediyoon har'aa gaafiif deebii kennee jira miidiyaa biyyattii wajjin. Gaafiif deebii kenne saniin waan haaraa hin jenne waanuma kaleessa nuti himne inni har'a deebi'ee mirkaneessee kaleessa wanti isinitti himne duraan dursee egaa Abiyyi dogoggore iddoo kanatti Abiyyi dogoggorsiisanii Abiyyi xalayaa isaa kaleessa isinitti himnee turre xalayaan isaa xalayaan dhiifama gooneefi jedha. Dhiifamaa fi dhiifamaa barri kan dhiifamaati. Barri kan maaliiti? Barri kanaadha, barri sanaadha jechaa ture. Kanaaf dhiifama gooneefi jedhee dhiifama gooneef jedhee dhiifamni suni dhiifamaa miti. Dhiifamni godhames hin jiru jennee kaleessa dhiyeessine dhiifamni godhame hin jiru. Dhiifamni kan godhamu yoo manni murtii murteessedha. Manni murtii murteessee manni murtii abaluu badii akkas akkasii geggeesseera jedhee achiin booda qaamni keessattuyyuu warri seera baasaa kuni mana mariitii dhiifama godhamuufii qaba jedhamee dhiifamni suni mana marii sanaa bahee achiin booda kan murteessu yookiin immoo dhiifama sana walumaa galatti kan godhu pirezidaantii biyyattiiti. Qaama hojii raawwachiisaa sanitti dhiyaatee sana godhama. Sanaa miti kan godhame amma walumaa galatti himannaatu cite. Maaliif himannaan kuni himannaan cituu ni danda'a dhugaadha. Tarii seenaa keessatti Baqqalaa fi Iskindir nama duraa ta'uu danda'u kan himannaan yeroo lama himannaan irraa cite jechuudha. Himannaan isaanii citee otoo murtaa'in kanaaf. Kanaaf himannaan kun citee kanaaf himannaa kanaan itti ammaanichi himannaa tokkoyyuu hin qabanii innoosantiidha jechuudha. Qulqulluudha jechuudha. Yakka raawwatan tokkoyyuu hin qabanii hin jiru jechuudha. Kanaaf inni kun egaa yoo isaan himachuu danda'an yakka malee nu himatan jedhanii warra isaan hiisisuu ni danda'u. Inni sun walumaa gala ta'ee akka jirutti ta'ee walumaa galatti kan Geediyoon jedhe har'aa kanarraa kan ka'e himannaan isaanii cite. Himannaan kun immoo kan cite isaan gaggeessitoota dhaaba siyaasaa waan ta'aniifi gaggeessitoonni dhaaba siyaasaa kun immoo namoonni hedduun isaan waan hordofaniif jedhe. Egaa Iskindir namni hordofe hin jiru. Iskindir dogoggoraan nama hidhameedha. Jawaar fa'aa gaafa hidhanii xinnoo Oromoo qofaa miti Amaarasiidha jechuudhaaf kan fayyadamanidha malee dogoggoraan nama hidhameedha malee waan biraa miti. Jawaar fa'aa beekatiif hidhamanii isaan balleessaa qabaatanii otoo hin ta'in beekatiif kan isaan himatamanii. Kanaaf kuni
isaan deeggartoota dhugumaa Jawaar deeggartoota hedduu qabaa. Deeggartoota hedduu fakkeenyaaf yoo ilaallee jennee deeggartootumarraa Jawaar gaafa bahu magaala Oromiyaa keessa iddoo meeqatti akka namni bahee gammachuu isaa ibsachaa turee fi gaafa Iskindar bahu maal akka godhamee kanumarraa ilaaluun ni danda'ama. Jawaar gaafa manatti galu akkamitti akka galee fi Iskindar akka galu yoo galu maaltu akka godhee kanumarraa ilaaluun ni danda'ama. Kanaafi dhuguma kan Jawaarii fi kan Iskindar walitti dhufanii akkasuma ta'ee egaa Geediyoon kana ifa godhee jira, amanee jira. Deeggartoota qabu. Deeggartoota isaanii sanaa qabatanii akka marii biyyoolessaatti hirmaataniif jedhee jira. Marii biyyoolessaa sanitti hirmaatanii marii biyyoolessaa sana keessatti gumaacha gaariidha jedhee jira. Kanaafi ammatti marii biyyoolessaa keessatti hin hirmaannaa hin hirmaannuun murtii irra hin gaafne ofikoon kana dura ifa akka godhetti hidhamtoonni siyaasaa yotoon hiikamin waan kana keessatti hin hirmaannu jedhee ture. Ammallee taanaan ijjannoo tokko qabaachuu qaba Oromoon. Ammallee taanaan Oromoon ijjannoo tokko Jawaar faas hundi faas ijjannoo tokko qabaachuu qabna. Ijjannoon keenya kuni marii kanatti hin hirmaannu jechuu miti. Marii kanatti hin hirmaannu. Marii kanatti hirmaachuun barbaachisaadha. Garuu marii kanatti kan hirmaannu immoo rakkoo bu'uuraa biyyattii hiikuuf waan ta'eef irra daddarbaa irra diddibaan kun hin barbaachisu. Irra daddarbaan kun hin barbaachisu dhugaadhaan araara yoo barbaanna yoo ta'e warri mana hidhaatti hafan hiikamuu qabu. Tokko hiikanii tokkoon hin hirmaatta jedhanii tokkoon hin hirmaattu jechuun hin danda'amu. Warra achitti hafe kunis dhaaba siyaasaa warra hooggananidha. Dhaaba siyaasaa hooggananitti deeggartoota hedduu qabu. Deeggartoota isaanii kana yoo warri hiikame kunis deeggartoota qabu. Deeggartoota isaaniitiif jecha hiikamanii warri mana hidhaatti hafanis deeggartoota qabu. Sanaaf deeggartoota isaaniitiif jecha hiikuun barbaachisaadha. Isaan hiikuu qofa miti. Isaan hiikuu qofa otoo hin ta'in warri bosona jirus keessatti hin hirmaatan taanaan hiika tokko hin qabu wanti kun. Kanaafi fala dha'uudhaa fi yeroo dhumaatiif fala dha'uudhaa fi yeroo dhumaatiif waan hunda mijeessuudhaa fi wanti kun warri bosona jirus paarlaamaan taa'ee galmee shororkeessummaa sanarraa haqee achiin booda isaan wajjiniinis mariin eegalamuu qaba. Mariin eegalamee marii sana keessatti waliigalteen godhamee bakka qaamni sadaffaan jirutti isa lafa keessa lafa jala sossoban otoo hin ta'in qaamni sadaffaan bakka keessatti iyyuu jarri lamaan yookiin immoo warri sagalee walii mallatteessan suni bakka tokkotti jedhamee eegama. Gara tokkoon Keeniyaatti Naayiroobitti mariin jalqabee jira kan jedhamu oduun hin qulqullaa'in tokko jira. Warra Tigraay keessattuu Naayiroobii keessatti kan dubbisaa jiran jedhamaa jira. Kanaafiyyuu iddoon marii Naayiroobii ta'uu danda'a. Bakka fe'aa ta'u biyya alaatti kan ta'uu danda'u. Biyya alaatti mariin gaafa gaggeeffamu most likely Naayiroobitti ta'uu danda'a. Naayiroobitti hooggantoonni siyaasaa yookiin hooggantoonni waraanaa bosona jiraniis eegumsi godhamee fi garasitti deemanii warri Tigraayis garasitti deemanii achiin booda marii sana biltsiginnaanis nama ofii bakka buusatee qaamni kana akka hojjetu jedhamee qaamni bakka bu'e Obasanjoodha. Obasanjoon qaama sadaffaadha. Qaama sadaffaa jechuun gamtaan Afrikaas kana keessa jira. Ameerikaanis karaa nama amma haaraa muudame kanaa hin hordofti wanticha. Kanaaf qaamni kun bakka argametti marii gahaan godhamee achiin booda marii gahaa saniin booda waliigaltee irra gaamu saniini rakkoo kun yoo furamee jedhee achiin booda kan marii biyyoolessaa sana keessatti hirmaachuun barbaachisu. Gaafa sanis marii biyyoolessaa keessatti gaafa hirmaatamu maaltu godhamuu akka qabu kana dura kan kaasnedha. Gadi fageenyaan keessattuu torban kan irratti mari'annedha. Akkasitti deemuun barbaachisaa fakkaata. Hundumaaf iyyuu egaa gama kanaan kanatu jira. Gama
gama biraatiin Abiyyi Biraanuu Juullatii fi Fiildi Marshaalii kennee jira. Asxaan jijjiirameera. Egaa kuni har'a kan inni ta'e har'a kan asxaa biyyattii kanas kan kennuu jalqabee kan nama ajaa'ibu yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan seenaa biyyattii sana keessatti asxaanii kan dhiifama yeroo jalqabaatiif kan fiildi marshaaliin kenname fiildi marshaalii waan jedhamu biyyattii keessa hin jiru fiildi marshaaliin kan biyyoota muraasa keessa jira waan fiildi marshaalii jedhamu kuni kanaaf fiildi marshaalii jechuun walumaa galatti waan ta'ee hin beeknedha. Biyya addunyaa keessaa biyya 26 kan fiildi marshaalii qabu yookiin immoo waanuma fiildi marshaal jedhamu kana kan qabanii biyyoonni qabanii. Kanaafi fiildi marshaal waan jedhamu kuni waan konseptii haaraadha. Fiildi marshaaliin immoo kan kennamu nama cimaa nama waan ajaa'ibaa fudhateedha. Ameerikaa keessa namni fiildi marshaal jedhamee nama yooma guddate nama 5 nama 6 hin caalu keessattuu egaa Filiippiinii kan fiildi marshaalii fudhatee fi baay'ee kan jaalatamu jeneraal Arturii amma egaa asxaan Abiyyi jijjiiruudhaaf deemu isa kana asxaa kana jijjiire jira asxaa kana asxaan kuni akka Abiyyi jedhutti kan amma jiru seenaa hin qabu seenas hin qabu waan hedduu ofirraa hin qabu eenyummaa siin argisiisu mallattoo Itoophiyaa hin argisiisuudha. Kanaaf yeruma hundaa jijjiiruurraa yeroo tokko waliigalteen godhamee waan darbe sana yaadachuun barbaachisaadha jedha. Egaa naa ilaala Abiyyis maal godhu jijjiiramuu hin qabu jedhee Abiyyis waanuma sanatti jijjiira deebi'ee jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanarraa kan argitanii gara tokkoon gaachana qaba. Keessimmoo leenca qaba. Gaachanni kun yoo laaltanii jettanii itti marfamee akka geengoo fakkaatu kun bifa gaachanaatiin keessis kan gaachana fakkaata. Kana jechuun egaa kan kanarraa wanti inni irraa dhufe bara Haayila Sillaaseen gaafa loltoota isaa badhaasuu kan leenca kana of keessaa qaba. Leenca kan jidduu jiru suni leenca sana ofirraa qaba. Dargiin immoo leenca sana balleesseeti gaachana godhee. Kanaaf nuti immoo leencaa fi gaachana bakka tokkotti goonee jechuudha. Dargii fi Haayila Sillaasee walitti fidnee walitti paanchi goonee jechuudha. Haayila Sillaaseen ani mootii Yihudaati jedheet kan leenca Yihudaati jedhaa miti ofumaa isaatiin iyyuu. Ani leenca Yihudaati waan jedhuu fi leenca Yihudaa sana isatti deebi'aa jirra jechuudha amma walumaa galatti. Akka nugusni Abiyyis egaa xannoo ture amma haala kanaan leenca Yihudaati ofiin jechuudhaaf deemaa jira. Anis akkuma Haayila Sillaaseenis Oromoo ta'ee maqaadhaan Oromoo jechuu kooti. Yoo gara abbaatiin deemne jennee Haayila Sillaasee jechuun Tafarii Makonnin Guddisaati warra bichuuti warra finfinnee keessaa yookiin warruma goobanaa keessaa yookiin gosa goobanaa warra bichuu keessaa tokkodha. Kanaaf innis Oromoodha nama ofiin jedhu abbaan Oromoo haadhanii Guraageedha. Abiyyi abbaan Oromoo haadha Amaara. Kanaaf Abiyyi kana akka rool moodeliitti waan fudhate fakkaata. Kanaaf Haayila Sillaaseenis ani leenca Yihudaati. Israa'eliin dhufee akkuma jedhee Abiyyis xannoo ture kan fudhachuun isaan oolu hundumaaf iyyuu aayidiyooloojii kana akka jirutti fudhateera. Gaachanni kan dargiitii isas walumaan fudhateera. Egaa sababni isaa hundumtuu akka lafaa ka'ee jijjiiru kana ammaanicha akka hin jijjiiramne gochuuf jedha. Akka hin jijjiiramne yoo barbaade inni hin jijjiiru ture. Akka hin jijjiiramne yoo godhe wanta jijjiirame sana deebisanii fiduurraa
amma kan jiru kun hojiirra akka oolu gochuu akka waliigalteen godhameera isa ammaa kanatti kanuma cimsuutu barbaachisaadha akka hin jijjiiramne gochuun. Abiyyiin booda kan dhufus kana hin jijjiira jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa waliigalteen waan hin jira hundumtuu jijjiiruu waan ta'eef abiyyis jijjiiramuu hin qabu jedhee garuu hin jijjiira kanaadha. Egaa gama biraatiin fiildi marshaalichaatti deebinaa fiildi marshaalichaa kan argate Biraanuu Juullaati. Biraanuu Juullaaf yeroo jalqabaaf seenaa biyyattii keessatti kan ta'e hin beekne fiildi marshaal jedhameera. Afrikaa keessa fiildi marshaal kan jedhaman biyyoota 3-4 caalan jiranii kan kana qabanii sanaan alaa wanti kun biyyoota garaagaraa biyyoota muraasa hin jira. Garuu biyyoonni hundumtuyyuu kan irratti walii galanii namni fiildi marshaalii ta'uu nama hojii ajaa'ibaa yookiin waraana irratti dandeettii ajaa'ibaa argisiisedha. Biraanuu Juullaa dandeettii ajaa'ibaa argisiise jennee hin yaadnu. Biraanuu Juullaa gaafa Tigraay keessatti waraanni gaggeeffamuu egaa inni itamaajorii ta'ee otoo jiru badii guddaadha kan ga'e. Badii guddaan ga'e namni kun nama himatamuudhaaf deemudha. Mana murtii addunyaa nama dhaabachuudha deemu. Akkasuma ta'ee badiin sun hundi ga'ee loltuun biyyattii barbadaa'ee biyyattiin loltuun qabdu garuu jeneraala qabdi. Maal jechuu akka ta'e kun hin galu. Warri sirriitti yoo hin dubbanne ta'e dhugaadhaan walitti himuu barbaachisaadha. Biyyattiin loltuu hin qabdu amma loltuun harkaa kufee barbadaa'ee jira. Keessattuyyuu warri miidil jedhamanii loltuun kun akkasuma labbiin leenji'ee kan bahu jira. Loltuun keessattuyyuu koloneelaa gahaa hin qabdu warra ajajaa dhibbaa kana hin qabdu maalii warra miidil jedhaman kana hedduu isaanii harkaa barbadaa'anii harkaa dhumanii jiru. Kanaaf biyyattiin meeshaa waraanaa gurguddaas hin qabdu. Taankiin biyyattiin qabdu hedduun barbadaa'ee jira. Madfiin biyyattiin qabdu hedduun barbadaa'ee jira. Bakka kuni hundi barbadaa'ee jirutti abiyyi loltuun biyyattiin akka biyyaatti loltuu biyyaa jedhamu raayyaa ittisa biyyaa jedhamu ijaaruudhaaf xinnaate waggaa tokkotu isa fudhata bakka jedhanitti fiildi marshaalii gochuun isaa waan nama ajaa'ibuudha. Namoonni tokko namoonni keessa beekanii fiildi marshaal jedhee Biraanuu gammachiisee achiin booda Biraanuu miidhuu danda'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoon barbaachisaadha. Biraanuu fi Abiyyi yeroo baay'ee nama gammachiisee jennaan yookiin immoo namatti michee waan maal jedhee jennaan wanti karaa biraatiin yaadu jiraachuu mala jedhanii jiru. Sanaan ala egaa kan jeneraala guutuu ta'anii kan dura jeneraala guutuun bara wayyaanee tokko qofa. Inniyyuu yeroo jalqabaatiif namni tokko ta'e Saamoraa qofa jeneraala guutuu kan ta'e haga ammaa jeneraala guutuu kan ta'e ture Biraanuu Juullaati amma inni fiildi marshaalii ta'e. Achi kan jeneraala ta'ee jeneraala guutuu kan ta'e Ababaa Taaddasaa beekatiif maqaa kana dura kaa'anii Amaara waan ta'eef sanaan ala Baacaa Dabaleeti Sattaanee Hassan Ibraahimii Sattaanee Geetaachoo Guddinaati isaan kunii egaa jeneraala guutuu ta'anii jiru. Otoo akka silaa jeneraalati jarri kunillee taraa jeneraalirra turan jedhaniiti malee kan meejar jeneraal Alamishee Daggifeefaa nama yoo ta'e illee nama afaan guutanii dubbatanidha. Nama baratee nama militarii saayinsii beeku namni kuni. Egaa kanaani warra jeneraala guutuu ta'e keessaas Oromoon 2 akkasumas Amaarri tokkoo fi Sumaaleen tokko hin jira. Warra kaanis akkasuma jiru. Oromoon 6 keessa jira. Warri Amaaraa keessaas namni 6 tokko hin jiru. Warri kun nama 2. Kanatti fakkaataa garuu wanti amma deemu kun waa'een
militarii akkasii gochuu kuni nagaaf nutti hin fakkaatu. Wayyaaniinis gaafa dhumarra gaafa lubbuun gabaabbachaa jiru gaafa miilli jalatti cabee daddaaqaa jirtu kan ittiin sodaachisaa turte jeneraalota isaaniitti jeneraala irratti muuduudhaan sanaanis kanaanis jeneraala jechuudhaani isarraa wanti barree gaafa daddaaquu jiru keessattuyyuu militariitti hirkachuu fi militarii gammachiisanii achiin booda militariidhanii yoo jeequmsi narratti kaallee ta'ee narraa jechuuf ta'uu danda'a. Kanaaf immoo Abiyyi kaleessa wanti ibsa inni baase keessatti araara kana buusuudhaaf wareegama kafalluu qabnullee kafallaa jedheera. Wareegamni inni kafalu kun maal akka ta'e hin beeknu. Eenyutu wareegama akka isa kafalchiisus hin beekamu. Kan inni araaramuun obvious warra isaan mormu yookiin warra isaan wajjiniin waraana keessa ture wajjiniin kana jechuun araarri warra wal lole jechuutti kan ta'udha. Kanaaf warra Tigraay fi Oromoo wajjiniin yookiin WBO fi TDF wajjiniin araarri kun akka gufatu kan godhanii araarri kun akka hin taane kan godhanii qaamota kana wajjiniin walitti bu'iinsi hin jira jechuusaati. Wareegamni kan kafalamu walitti bu'iinsi waan jiraatuu fi kanaaf walitti bu'iinsa uumamuu danda'u kana akka suppress godhan yookiin akka gadi qabaniif ta'uu danda'a. Keessattuyyuu shakkiin jiru warri fonqolcha mootummaa fa'aa yaaduu danda'an jiraachuu malu. Amma ganamnee jirraa nuun taane ganamnee jirraa baay'ee miidhamnee namni meeqa dhumee namni meeqa ta'e kan jedhamu kuni kanaaf kana ofirraa ittisuu fi kan jedhan jiru. Kanumaan egaa kan ittaanutti deemnaa deeggartoonni Abiyyi mormii dhageessisaa jiru. Deeggartoonni Abiyyi mormii isaan dhageessisaa jiranii baay'ee hammaachaa jira. Keessattuyyuu kana duraa kan inni abdatee fi yeroo rakkoo yeroo biyyattii keessa waraanni gale jedhanii yeroo sanitti waraana sanaa waraana Shawaa Kaabaa dhufe kana akka ittisaniif jedhanii akka Taammanyi Bayyanaa fa'aa kan yeroo sana waammate. Taamman jechuun egaa michuu akkamiiti? Michuu Abiyyi addaa ture. Amma garuu Taamman har'aa duubanii ganamnee jirra. Hooggantoonni PP nu gananii jiru. Abiyyi dabalatee jechuudha. So Abiyyiin ifatti gantuu jedheenii jira. Kanaafi Abiyyiin erga gantuudha jedhee gantummaan kun akkas ifa baasanii walitti dubbachuu gantuu waliin jechuu fi wal arrabsuun kun waan yeroo waldiddaa wayii durumaayyuu akka jiruu fi amma keessattuu erga sabaat fa'aa gamaniin booda akka malee akka babal'ateedha. Yeroo gabaabattis tasgabbaa'ee deebi'ee araarri warra wal arrabsu kana jidduu ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf egaa Abiyyi amma tarii rakkoo keessa galuu danda'a. Sanaan ala warri hundumtuu iyyuu mormaa jiru. Abbaba Galaa mormaa jira. Gara biraatiin Andaargaachoo Tsiggee kan rood maappii nuti kennu jedhanii rood maappiin isaa kana argisiisuu didee rood maappiin isaa duwwaa ta'e biyyattiis walitti bu'iinsa keessa kan galcheedha. Kanaaf innis mormii dhageessiseera. Kanaaf warri Amaaraa mormii guddaa dhageessisuu fi har'aa Dabra Maarqoositti hiriira ba'anii jiru. Dabra Maarqoositti hiriira isaan ba'anii isin dhageessisuu ni dandeenya. Dabra Maarqoositti hiriira isaan bahan nama baay'ees ta'uu baatu kan hiriira ba'ee nama muraasa nama 50 akkasiin ta'uu isaantu har'a bahee sirbaa ture akka dhageenyetti. Kanaaf akka warri kun jedhutti egaa boruu hiriirri iddoo hundumattiyyuu magaalota
magaalota Amaaraa iddoo hundattiin geggeeffamaa. Magaalota naannoo Amaaraa hundatti geggeeffamee magaalota akka Gondar, akka Bahar Daarii fi iddoo garaagaraatti hin geggeeffamaa jedhaniiti kan isaanii dubbachaa jiranii. Kanaafi tarii gara tokkoon hiriira ba'uun waan isaanii waan hiikan inni fidu hin jiru. Agasuma waan inni fidu waan jiru hin fakkaatu. Garuu yeroodhaaf kunooti kana. የትላንቱን ጉዳይና መጻኢ የአማራን ህዝብ ድልን ለመወሰን ስብሰባ ተቀምጫለሁ ያሉ አብን የሚሉት ነገር እየተጠበቀ ሲሆን አብይ አህመድም ይህንን ወቀሳ በምን አይነት መልኩ ያሰናደዋል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። Abiyyi leebaa jechuu jalqabaniiru egaa kunoo eegalee jira. Kana duras bara 2019 akkas akka ture ni yaadannaa. Hundumtuyyuu ba'anii abiyyi leebaa, abiyyi ISIS jechaa turanii. Abiyyi ISIS karameellaa, ISIS ice-cream jechaa turanii. Ammas garasitti waan deebi'aa jiran fakkaata. Kanaaf mee waan jiru hordofnee isinitti himna. Gama biraatiin oolmaa addunyaatiin Antooniyoo Guterees hiikamuu hidhamtoota siyaasaa dinqisiifatee hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun isaanii sirriidha. Hiikamni wanti kuni ammas warri hafan akka hiikaman jedhee jira. Warri hafan akka hiikamanii fi ammatti biyyattiin nageenya barbaaddi. Biyyattiin nageenya waan barbaadduuf nageenyi biyyattii kuni bu'uu qabaa jedhee jira. Nageenyi biyyattii kun hin bu'u taananii yeroo kanatti carraa kanatti hin fayyadaman taananii rakkoo guddaatu isaan mudachuu deemaa jedhanii jiru. Kanaaf egaa kanaafi ammatti wanta baay'ee barbaachisaanii nageenya kana amansiisaa gochuudha. Kanaaf biyyattiin karaa jalqabdeen itti adeemuu qabdi. Warra hafanis hiikanii marii amma dhukaasa dhaabanii mariitti galuu qabu jedhee jira. Kanuma wajjiniin Ameerikaanis gaafattee jirti. Ameerikaanis waraanni kun dhaabatee ammaan achi wal dura dhaabachuu fi ija diinatiin wal ilaaluun hafee yeroo gabaabaa keessatti negotiationiin ta'ee negotiationiin kun gara national dialogiitti deemuu qaba jedhanii jiru. Kanatu jira. Gama biraatiin egaa Ameerikaanis Antooniyoo Guterees kana dinqisiifatanii jiru. Hiikamuu kana. Hiikamuun kun transitional justice jedhamuu fi akka Geediyoon jedhettis restorative justice jedhamu sanitti deebinee jedhee jira. Egaa gadaa otoo jibbuu gadaa simateera jechuudha. Gadaan kana namni barbaadanii kitaaba koo nama wajjiniin barreessine Seen Ethiopia the politics of film in Horn of Africa kan jedhu kan University Michigan maxxansee laaluu dandeessu. Achi keessatti gadaan akkamitti akka restorative justiceedhaan rakkoo namaa fixuu yookiin akka xumuru sirriitti barreessee jira. Kitaaba sana online argachuu dandeessu. Na biraayis jechuun African Light Book and Coffee Shop argachuu dandeessu. Amazon irras jira kitaabichi. Kanaafi walumaa galatti restorative justice itti deebinee jirra jedhaniiru. Antooniyoo Guterees kanuma dinqisiifatee gara rakkoo keenya ofii fixannoo ta'ee restorative justice kun dirqama.
Kanumaan Ameerikaanis egaa balaaleffatteerti keessattuyyuu haleellaa xiyyaaraa kana balaaleffatteerti. Haleellaa diroonii xiyyaaraa kana maalichi dhaabachuu qabaa. Amma hin obsinu jedhanii jiru. Kana caala hin obsinu jedhanii ifatti ka'anii jiru. Kanaafi Abiyyi tarii didee guyyaa muraasa wayii guyyoota dhufan kana deemuu danda'a. Haa ta'u malee haguma pireeshariin itti baay'achaa deemu isas dhiisuu ni danda'a. Achiin booda haleellaa xiyyaaraa hin geggeessu taananii achi tarii yeroo gabaabaa keessatti maybe mariin jalqabuu danda'a jedhamee eegama. Hundaafuu abdachuun gaariidha. Egaa kanatu